Maatiin nagaa jenne, waatiin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Ayyaanni Irreechaa ayyaana Oromooti. Aadaa Oromooti. Nuti aadaa keenya haa kabajnu kan jennu balleessuuf otoo hin ta'in aadaa keenya dhokate bakkeetti baasnuudhaaf. Aadaan keenya aadaa miidhagaadha. Aadaa gaarii qabna yoo jennu kan nuti ofiin himannu duwwaa otoo hin ta'in maaliif aadaadhuma kanayyuu kabajuun kan nu barbaachise? Waan seerri dirqama kabajaa nuun jedhuuf, waan murtiin addaan nurratti murtaa'e dirqama nu dirqisiisuuf miti. Aadaa keenya miidhagaa sana inni kaan akka inni nuu baru agarsiisuudhaaf. Kan waggaan aadaa keenya kamuu Irreechas haa ta'u maal kan nuti kabaju malee seerri nurratti kutamee miti, nurratti muramee miti. Oromoon turuu faayaan babbareedani, ijoolleen abbaa gadaa wal keessa arreedani. Guyyaa dardaraa dubree jalalaan walii sirbu, guyyaa garaan hammaatee wal biraa sokkuu jibbu. Ayyaanni Irreechaa ayyaana mootummaa miti. Ayyaana uummata kanaati, saba kanaati. Kanaafiyyuu ummanni kun yookiin sabni kun akkaataa aadaa isaatiin ayyaana kana kabajachuu qaba. Sanaaf waan gargaaruu qabu duwwaa gargaara malee kana keessatti qooda fudhate yookiin abbaa ayyaana kanaa ta'e kabajuun irra hin jiraatu. Yoo kana ta'e aadaa balleessuudha. Adu maleedha kun mataan isaayyuu. Gadaatu garoomina garooma jabeeffanna, irreechi irree keenya waaqa galatoonfanna. Handhuura abbaa kiyyaa qomoon kolubbuu kiyya, arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyyaa. Ayyaana kana akkamitti kabajna nuti? Akkuma gaafa ximqataa taabonni ba'ee uummanni walitti bahee kabajatu, uummanni amantaa kiristaanaa kabajatu. Akkuma guyyaa gaafa iidaa maalis ta'e masgidatti ba'ee isteediyeemitti ba'ee itti kabajatu. Gargaarsi mootummaan godhuufi akkasumatti dhayyeenni Irreechis kan abbaan seeraa gaafa ximqataa sana abbaan ayyaana sana kan qajeelchu eenyu? Qeesii sana abbaan isa jechuudha. Gaafa iida sanaas waa hunda seera sana guutee kan qajeelchu sheeka sana yookiin imaama sana. Akkuma sana ayyaanni Irreechaa Bishooftuu irrattis haa ta'u iddoo adda addaatti kabajamu abbaa qaba. Abbaan aadaa sun jira, abbaan malkaa sun jira. Abbaa malkaa sanatu qajeesha. Eenyuyyuu miti. Abbaa gadaa waan ta'eef, hoogganaa mootummaa waan ta'eef, eenyu waan ta'eef kana godhuu hin danda'u. Aadaatu dirqisiisa. Abbaa malkaa sanatu Irreecha Bishooftuu irrattis haa ta'u Horar Sadee irratti iddoo kaanittis gaggeeffamu abbaa malkaa sanatu gaggeeffata. Kana keessa namni kamiyyuu harka fudhachuu qabaatti itti amana. Daraan nuti duulanii qilleensa hoogganamu, awwaala cabse ka'ee dhugaan hin agoogamu. Daraan nuti duulanii qilleensa hoogganamu, awwaala cabse ka'ee dhugaan hin agoogamu. Aadaan kun irruma caala akka miidhagu, akka hin banne, akka hin summoofne godhuudhaaf dirqamni guddaan uummata keenya irra jira. Eenyurrayyuu miti. Abbummaa fudhachuu kan qabu mootummaa miti, uummata kana. Uummata kana abbaa malkaa duwwaas miti. Nama hunda tokkoon tokkoon nama ayyaana kana kabajachuu dhufu hundi abbummaa fudhachuutu irra jiraata. Itti gaafatamummaa fudhachuutu irra jiraata. Yeroo nuti mootullee rakkoonsa rakkoodhaate, yeroo nuti mootullee rakkoonsa rakkoodhaate, irreechatti deebinee dhugaan batte deebite. Anatu achi keessatti miidhaga ayyaanni kun yoo miidhage. Tokkoon tokkoon Oromoota achi keessatti miidhaga. Yoo badee'u tokkoon tokkoon ana dabalatee hunda keenyatu keessatti gurraacha'a. Aadaa kooti anaaf waan ta'eef, aadaa hunda keenyaati waan ta'eef. Aadaan keenya akka gurraacha'uun barbaadna, hawwii akkasiin qabu. Aadaa miidhagaa arga qabaanne kan miidhagsuu qabu nuti nama miti kan nu miidhagsu. Irreechi keenya irree keenya, irreechi keenya tokkummaa keenya, irreechi keenya mallattoo keenya jenneetu
nagaan irreecha keenya kana dhugumaan irreechi keenya irree keenya iddootti irree keenya iddootti tokkummaa keenya agarsiisu iddootti miidhagina keenya agarsiisu nu goonee haa kabajnudha. Kairoo jettee karree jettee foollee jettee aduun baatee gadaan baatee.